nagaa naa barii ukii jibbuun ture. Garuu immoo gaafa gartee miirri kasin dhagahame san miidiyaa kan seenu. Gizee waan san kee miidiyaa irratti. Leeman. Haganam furdoota na caalaa rakkoo furdoona hedduu hedduun qaba. Warri miidiyaa kun yeroo san qofaaf si ilaala malee waan si fayyadu hin qabu. Namni si fayyadu hiriyaa kan ta'e tati duskattu yoo hiriyaa gaarii qabaatte. Hiriyaa citee si iddoo qabaatte. Si galtee? Ani amma hiriyaa tiita dhala wallahi keessa kiyyan beetu warabbal kaaba keessa kiyyan beetu ani. Geeneen tiita feete. Ara hiriyaa dhala gadalii haa galtu. Naaf Muniira namni hiriyaa ni jira? Injiru. Isa dhugaatu Muniira nan beetu. Hiriyaa tana maqaanatti ndayna gaa'is taataaf godhamee namni hundi fassanu. Ani hiriyaa tana gaafa maqaanatti dhame. Hiriyaan na galaafate hiriyaan waa hedduu na goote ani tanaaf waggaa shan kullee kophaa kee jiraachaa jiran beekta. Amata shan mana keessa kophaa kee takka farratti kophaa jiraachuu istireessa tokko. Sagalee yeroo nama itti Istireessa wayituun qabdu. Wallahi kophaa jiraachuu waan fi namni hundinuu walirra jira Habiibti sagalee. biyya anamma Walirra jira. dhageeffadhu kuullee mana kana keessatti anamma kophaa jiraadha. Sigalee nama osoo namatti fa gadi hin bahin gaafa ji'a lama gahu jira. Wallahi osoo namatti gadi hin bahin nama waliin argin gaafa ji'a lama gahu jira bakka nagahatti jechuudha. Gin maal godha beektaa? Hirriba wallaa sa'aatiinuu naaf hin geettu jira akkuma kophaa jiraadhu kanatti sa'aatiinuu naaf hin geettu maaliif hin dhufaa laayivii kiyya tiktookii kiyya dhufee sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 ta'a achirraa gadi bu'ee taanaan yookaan uffata kiyya miicadha yookaan ammoo mana keessa waan tokko tokko goggodhadha biiziidha bakka yeroon kiyya bakka sa'aatii lafaa qabu sa'aatii silaa istireesii mataa na koree sa'aatii silaa jireenyi gamaa gamanaa koodii na gaafattee paasoordii hoobanii naan jettu sana maal godhaa tiktookii dhufaan. TikTok kiyya dhufnaan taa'ee koomentii dubbisu osoo hin taane gastii banee taa'ee yaaduu osoo hin taane maal godha ol bahee laayif geemii kiyyatti jinnii waliinillee insii waliinillee nan taphadha. Fakkeenyaaf ani gaafa asii ka'ee gara biyyaatitti galee waggaa 9 biyyaan bahu hojjedhee gaafa asii ka'ee gara biyyaatitti galeetiin kadiiriin fa biratti gale san yeroo sani namni hundi xiqqaa guddaan quban akka baatu sheekiin yeroo sanarraa naasoon hin jiru. Sheekni yeroo sanarraa naasoon wanni miidiyaa kanarra jirtu hundi si luka takkaan dhabanii narraa haasayan. Sa'a sanitti haati faatee achi dhaqxee kadiiriin fa biratti buute naan jedhan malee maaltu akka achi na buuse maaltu akka afinfinneen na hambise namni tokko namni beeku hin jiru. Ginoodhe hundinuyyuu seenanii akka barbaadanii na borcaa turan diqqaa guddaan isaanii jechuudha. Diqqaa guddaan isaanii. Bar sa'aatii namni biyya ambaa keessatti biyya ambaa turee gale muka biyyaatu yaadutti silaa namni bar muka biyyaatu yaada bar yoo faamilii illee hin qabne muka biyyaa yaada namni gide bineensa biyyaatu yaada namni anamoo finfinneetti hafee biyya kanatti as deebi'e maaltu akka san godhe namni beeku hin jiru waan Kuulleen jetteefi rakkoon osoo kana ajjeeftuuti ana ajjeefti jetteeti nuti dubartoonni biyya arabaa jirru tun hundi mataan keenna mataa keenyatti madaa garagaraa qabna. Dhibee garagaraa qabna. Dhibee gara abbaa, dhibee gara haadhaa, dhibee gara jaarsaa waa hedduu qabna. Anaa tana maadha faatee hin heerumtu maaf hin heerumne wallaahi kasii fuudha wallaahi maadhi fuudhaaf heeruma yoo barbaade hadhaan tana yoo Itoophiyaa gaddeemeetiin jedhan nan heeruma nan jiraadha. Kaayiroo tana keessatti abbaa barbaadetti heerumeetiin jiraadha. Siigalee tawaan san qabdu dhiidha argaan dhabdu bakka barbaade akka barbaade heerumee jiraadha. Gina ammoo horee heeruma booda maaltu jiraadha kana yaachisu. Ilmooti yahoo akkan kaleessa rakkadhee kushina namaa xaragee balbala namaa irra taanii irra lufee distii namaa keessaa nyaadhee siigalee haati ormaa harka nan miiccattee qaama hin jirre baasee rifeensi kiyya narraa dhumatee siigalee rifeensi kennamame dubartoota biyya arabaa shintibeeti yoo seentan bar osoo ati uffata bishaan xiqqoo ofirra bumnaa rifeensi kan keessarraa harca'e saabate. Rifeensi kan keessarraa harca'ee dhaabate daqiiqaa takka dhaabannaan rifeensi sirraa harca'ee dhaabate siigalee sirraa gadhumate rifeensi kan keessarraa dhaabatu tokkichi gaafa biyyaa kana qabna hin qabnu ebelu furdoodha jedhan foon isiin baafte sun foon dhibeeti malee foon qunna garaadhaa yookaan ammoo foon fayyaa qabuu miti dubartoonni biyya arabaa furdattee foon isiin baafte sun foon yaadaan butute foon waan garagaraatiin butute ebelu qadhatte maal taate akkas taate dhumatte jedhan.
waan isii akkasitti isiif fixe san isiif rabbitu beeka. Sigalee isiif rabbitu beeka wallaahi. Dhugaa keeti wallaa dhafaatee beeku takka waan takka hin jaa. Asuuta nyaata akkasii moo? Namni hundinuu taa'eetiin taa'ee akkanatti. Ifamaadha. Arafaate sorry. Asuu asitti mu'an walumaa galatti jaalattee jibbite anaa koflu malee ammoo irra miidiyaa kanarra anaa koflee taphata. Deemillee taphadoon. Kofla kana wanni jalatti dho'isuu hin qabu. Wanni jala dho'isuu hin qabu sii galtee. Wallaahi laazim gammachuun ambarana gammade soomana kana eeguuf rabbuma tokkichaa beeka. Soomana kana itti dhaqqabuuf. Garuu bara dabre kan akkam turani rafee lafaa ka'ee osoon du'ee achi rafe jeetiin gaabbaa ture. Wallaahi wabillaahi karim miidiyaa ajaan qabu ni beekta nama miidiyaa isinis. Lafee gizin akka lafaa ka'ee fara kan rabbii kana arge maafin lafaa ka'aa jee boo'uun ture. Hagan takka rakkoo narra jirti turte. Nagaa naa barii uka jibbuun ture. Garuu immoo gaafa gartee miirri kasi dhagahame san miidiyaa kan seenu. Gizeen waan san keessaa bahee Quraan hadiisa kanatti banadhee keessattuu hadiisa isa dhaggeeffadhee waa'ee ma'anaa addunyaa tana takka akhiraa tana arge dhaggeeffadhee saniiniif wallaana laal rakkoon tiyya wallaan sanii guddaan sanii maaliin wayyaa maasillee ni beekta dhaabbachuu aale ifii keetiin dhaabbachuu aale. Naati modii tara nakke laala rabbi jaasuuti jechuudha. Ati deemen irraa fudhatta modii tara as kennime. Takutte waan feete kuchiisa rakkoon qabu laal maafi mushkila rakkoo waan feete irraa rakkoo jechuun bifa takka qofan qabu. Waan kutte dhiisii ifiin dhaabbachuu waan sanirraa hafi ifiin dhaabbachuu waan irra si wayyaa filadhu takutte irraanfadhu dhaabbadhu. Yaas wallahi osoo keessaa sitti haaseemee keessaan jalaa kaasuu haqiyyaa seema. Miidiyaa gubbaa dubbachuun fadhale. Wallahi dhugaa kiyya. Akkanitti dhaabbadde akkamitti dhaabbatte naan jetta. Wallahi laazim. Yoo karaa dhiiraatiin taate yoo karaa maatiitiin taate karuma feeteen wannan qunnamin hin jirtu karuma feeteen wallahi laazim wala karaa dhiiraatii wala karaa maatiitiin sigalte waa hedduun dabarse. Ati masuuliyyaa ni qabda ammaadha haadha fi abbaan kan masuulirraa ni ati modii tara natti hin kennitu ati sila. Itti namarraan fuudhu jira waan ofii namarraa fuudhuun barbaadu. Gizee asii deemen irraa fudhattaafiti modii tara. Afaan bana jabaadhaati okee. Namarraan fuudhu jira kun. Namni itti masruuftu ni jirti asu. Mataa keemu. Lubbuu kiyya qofa wallahi lubbuu tiyya takkitti malee nama ilmoon qabu qofa malee nama mashruuf. Wallahi dalluu awwaal qaban. Wallahi kulee ati rakkinni ati jettu ani takkaffaa namni walirra bilchina qabaate isaa walirra bilchina narra qabaateetiti obsa qabaachuu namni walirra obsa qabaata. Ilaali asuu dhaggeeffadhu asuuni oma fedhellee yoo taate biyyan baa deemtee distii namaa miicitee waa meeqa keessa dabartee wanni ati argite hin jirtu wanni kan kee rakkinni kan kee homa takka. Sisi kannee bar moditara. Naaf hin kennine moditara bibti. Wanni eenyuuf hin kannere. Maal beekan? Wanni kan kee rakkin maaltu darbe kuulle? Wanni kan kee rakkinni kan kee waanuma takka sii galli. Kuulee kawdeebi. Waanuma takka wanni kan kee rakkinni kan kee. Sangaruu haga sammuu keessaa uf miicitutti asuu wallaahi miti yookaa anaafi kuullee miti. Anaafi kuullee miti osoo ka sheekti masgidallee gad dhufee si gorseeti. Abadan nagaatti hin tartu ati. Hanga waan san of keessaa baaftutti. Hanga waan san yaaduu dhiiftutti. Hanga nama si yaadne yaaduu dhiiftutti. Ati wanni si miidhaa jiru maali? Nama si yaadne yaadutti jirta. Nama quba si hin qabneef dibbeetumu jirta. Obboleettiitii yaati nama quba si hin qabneef gaafa dibbeetumte bar miidhamtuudha ati. Miidhamtuu si geette hin jirtu bar. Ndee kalaas kaleessa nama saniif uf miitee miti. Kaleessa nama saniif boottee miti. Kaleessa nama saniif uf cirtee miti. Kaleessa nama saniif beela bultee miti. Kaleessa nama saniif jireenya kan kee dhabdee miti. Kaleessa nama saniif beela bultee miti. Hadda uf barii. Uf barii hadda. Ummaatii ye biraa bahee ni jiraadhee mi jecha jedhu sammuu kan keetti gadiin. Bar ndogongoranii miti bar. Bar namni ndogongoranii miti bar. Namni hin dogongorre hin jiru. Ilmi namaa ni dogongora. Namni hin dogongorre hin jiru.
Guyyaa takka dogongortee guyyaa lama dogongortee ni balleessita. Namaaf jettee waan tokko. Namaaf jettee lubbuu tantee gaagaamarran geessita. Namaaf jettee lubbuu tantee qilee gubbaadhaan ni deemta. Ginammoo namni yeroo tokko tokko uf baruun jirti uf bari. Hanga waan san dhiibsutti miti anaa miti osoo inshaallah ani hin beeku osoo nabiin kennallee gale jedhaniiti asuu ati asirra dhuuf deebitee wanno jechuu numan dhiiftu. Asirra